السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نبلي وانكية نجاة قبضو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هراق بعد سنين فجرة فيديو نرامو أكما سورة سرة ترقيتا واي رفين ساتي رفين سكينك ألامي أيو كان مو برميد أنو جلا ببدين وفسراو دي أكمتك سرفن سنيفي من شاء الله أكا سماموك ألامي يوكي نموك ألامي تاي برمي تاي رفين سكين فايدة كمي أكا كنو في yoo dibanne ammoo miidhaa akkamiif akka nurra geessu warra as dura qalamii yookaan parmiin fayyadaminii fi yoo fayyadamuuf itti yaaddanillee miidhaa fi bu'aa isaallee wal bira qabeessinii fi maashaallah viidiyoo haga dhumaatti nafaana turaa isiniin jedha. Akkasuma warri viidiyoo kiyya kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'ama waa hedduu walirraa baranna wal barsiifna inshaallah. Warra amma dura naaf qootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha hedduu tokko sin jaalladha akkanuma nafaana naturaa siniin jedha. Tokkoffaa ka qalamii raayoo ka'ee galu ta'e qalamii rifeensa keenya wayita dibannu yeroo sanii fi faayidaan inni nuu kennu keessaa rifeensa keenya bareechuudha. Bifa qalamii nu barbaannu yoo dibannee rifeensi keenya akka barbaannetti nuuf bareedaa nuuf tola garuu faayidaa tokkocha san malee faayidaa biraa hin qabu yeroo saniif rifeensa keenya nuuf bareechuu malee miidhaa isaa turra caala jechuudha. Rifeensa keenya yoo ka qalamii dibnee ta'u qalamii kama bifa fedheyyuu haa ta'u qalamii yoo ka fayyadamnee jennu ta'e nu jalaa qalamii akka malee rifeensa goggogsaa yoo goggogee jedhe ammoo hin caccabaa hin bubuqaa waanuma fedhanillee itti godhaa oolan qibaatii fedhan yoo itti gadi naqaa oolanillee qibaatii san gadi hin dhuguu caccabeetuma bubuqa'uu malee deebi'anii gana ammoo akka gaafa rifeensa fayyummaa durii sanitti sirreessuudhaa fi hedduu tokko nama dhiba. Parmiinis akkasuma parmiilleen yeroo saniif yoo dibatan faayidaan isaa yeroo saniif rifeensa laaffisee luuccessee rifeensa yabbuu akka malee namatti baay'ate yoo ta'e yoo parmii kana dibannee jenne nuuf xiqqaatee nuuf laafee nuuf bareeda. Yeroo saniif nuuf bareeda malee garuu dhumarratti rifeensa keenya akkuma jiru nurraa caccabsee bubuqqisee balleessee kaasa. Yooma rifeensa kana laaffisuyyuu wayita ijatti rifeensa akkanatti ilaalan laafee bareedaa fakkaata malee yoo harkaan qabatanii akka eegee fardaa namni warri eegee fardaa faa yookaan eegee sa'a loonii faa yoo qabatanii argitan hin beektanii ijatti yoo ilaalan luuccaa bareedaa tokko harkatti yoo qabatan garuu akka tokko jajjabaatee jedha. Parmiilleen akkasuma rifeensa godha akkuma eegee fardaa san nama jalaa godha ijatti qofa bareechaa garuu harkaan yoo qabatan rifeensi nama jalaa goggogee bada akkasuma sin ciccitaa waanuma fedhan yoo itti godhaniyyuu namaa fi hin sirraa'u nama harkaa babbada jechuudha. Kanaaf qalamii ta'ee parmii ta'ee yeroo sanii fi yoo akkam guddatte aguma ji'a takkaa lama rifeensa nuuf bareecha malee qalamiin ji'a takkaaf lamayyuu hin ga'u yoo kalarimaaf nuuf bareeche malee waanuma haguma parmii sanillee rifeensa hin laaffisu faayidaa uma takka hin qabu jechuudha. Faayidaan inni qabu bareeduma qofa miidhaa isaatu irra caala. Warri as dura qalamii ta'ee parmii ta'ee itti fayyadamnee jenne ammoo akkamitti rifeensa keenya kanurraa badee furmaanni isaa hoo akkamitti sirreeffanna ka jedhudha. Tokkoffaa rifeensi keenya wayita akkasii keemikaalatti dibnee jennu yoo kasila waanuma feenetti goonillee ka jalaa ba'u wayita jalaa ba'u ka gubbaa ammoo ka duraanii parmii sanin ta'ee qalamii sanin ta'ee badee jedhe nu jalaa badee jedhachumaa gubbuma sanarraa caccabaa hin bubuqqaa. Ammas arri yeroo maleetii fi nu saaxiluu danda'a sababa keemikaala nu rifeensa keenya irratti goonu kanarraa akka ka'e arriin osoo umriin keenya hin geennee nutti ba'uu danda'a. Karaa biraatiinis nutti dhufuu danda'a garuu sababni inni dafee osoo umriin keenya hin geennee nutti dhufu keessaa tokko qalamii yookaan parmiillee nutti fiduu danda'a jechuudha. Furmaanni isaa wanti nu gochuu qabnu rifeensa keenya hundee jalaa kunuunsuudha. Ka qacarraa fayyaa dhabe yookaan ammoo parmiin dhukkubsachiisee asuma ciccitu caccabu kana homaa gochuu hin dandeenyu akka rifeensa kaaniiti miti rifeensa parmii yookaan keemikaalaan bade sirreessuun hin danda'amu. Kanaaf hundee jalaa kunuunsuudha akka fayyummaa isaa eeggatee lafaa ol ka'u fakkeenyaaf akka forforii faarraa bilisa ta'uu akka forforiin namatti hin baane wanta adda addaatti goonee rifeensa keenya hundee isaa qulqulleessuudha.
akkasuma wanta garagaraatti dibnee hundee jalaa moisturaayizii godhuudha akka rifeensi fayyaa qabu jalaa ol nuu biqilu. Fakkeenyaaf akka dhadhaa yoo arganne torbaanitti yeroo takka rifeensa keenya hundee isaa kana jala isaa dibnee sirriitti massaajii gooneenii akkasitti itti fayyadamnu ta'e rifeensa keenya hundee jalaa nuuf laaffisaa dhufa akka fayyummaa isaa eeggatee jalaa nuuf biqilu gochuu danda'a jechuudha. Akkasuma warri dhadhaa argachuu hin dandeenye ammoo abukaadooleen hedduu tokko rifeensa laaffisaa hin guddisasi fayyummaallee eega bareedaadha. Abukaadoolee itti fayyadamuu dandeettanii abukaadoo bilchaataa fuutaniiti maashiniitti daaktanii ta'e yookaan harkaan maankumaadhaan saanii keessatti yoo lallaafistanillee bareedaadha. Garuu yoo daakkamirra bareedaadha akka koondishinarii smuuzii ta'ee gadi ba'a. Abukaadoo oliivooyilii ta'e zayituuna ta'e qibaatii isinitti fayyadamtan wajjin walitti maktanii dibachuu dandeettanii rifeensa keenya hin laaffisa jechuudha. Rifeensa hundeedhaallee akka biqilullee hin godha. Rifeensa hin laaffisa abukaadoon moisturaayizii godhallee hedduu tokko bareedaadha. Akkasuma muuziilleen bareedaadha. Muuzii bilchaataa akkasuma fuutaniiti daaktaniiti qibaatii isin barbaaddan wajjin walitti maktanii hundee irraa dibdanii sirriitti massaajii godhuudha keessa isaa kana. Akka haala sanii rifeensa keessan hundee jalaa yoo laaffisaa dhuftan yookaan jalaa bareedan isaa biqilaa isiniif ba'a jechuudha. Ammas abukaadoof muuziillee lamaan isaatiyyuu yoo walitti hidhanii dibatan hedduu tokko bareedaadha. Abukaadoof muuzii walitti bakka takkatti daakkameeti qibaatii rifeensa keessaniif isin fayyadamtan wajjin walitti maktaniiti keessa isaa hundee isaa kana sirriitti dibdanii harka keessaniin akka hundetti rifeensa keessaniin sirriitti wal fudhatutti massaajii godhuudha. Eegasii daqiiqaa 30 haga isinitti tole haga sa'aatii tokkollee tursiisuu dandeettanii garuu wajjin hin rafinaadha. Akkasitti ofirraa dhiquu dandeettanii haala saniin rifeensa keessan laaffistanii moisturaayizii gootanii kunuunsitanii akka jalaa fayyummaa isaa eeggatee ol biqilu gochuu dandeettan jechuudha. Akkasuma ammallee qaccee muruudha. Rifeensa akkas parmiidhaanii yookaan ammoo qalamiidhaan nu jalaa bade wanti godhuu danda'amu fayyummaa isaa jalaa eeganii jalaa fayyaalessi ka humna qabu jalaa ol biqilaa wayita dhufutti ka gubbarraa cabee babbade san ammoo ji'a tokkoon ta'e ji'a lamaan ta'e qaccee isaa mummuruudha. Yoo isinitti tole guddiftanii yoo murtanillee bareedaadha. Garuu rifeensa guddisanii muruun xiqqoo tokko garaa nama nyaata. Wanti godhamu hin jiru yooni nama jalaa bade qacceerraa jalumaa mummuraa jalaa ciraa qaccee isaa kana gaggabaabsaati ka jalaa ammoo fayyummaa isaa eeggatee akka inni bahu godhuudha. Tokko ammas rifeensa keenya shaampoo dhiqnuun ilaaluudha. Shaampoon garii rifeensa kana qabeetuma goggogsaa rifeensa dhiqanii ni jedhan nama jalaa goggogsaa. Shaampoo akkasii ofirraa hidhaniiti shaampoo keessi isaa moisturaayizii ofirraa qabu. Ka yoo ittiin rifeensa keenya dhiqannellee nu jalaa hin goggogsine ka of keessaa moisturaayizii godhu rifeensa laaffisu. Ka akkasii sallaaltanii yoo itti fayyadamtan shaampoo akkasiiti yoo dhiqattan bareedaadha. Shaampoof koondishinara babbareedaa yoo viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Warri ilaalii yoo jiraattan yoo barbaaddan keessa deebi'aati ilaalaadha. Akkasuma ammallee liiving koondishinarii fayyadamuu qabdan rifeensa keessanii fi liiving koondishinariin koondishinaruma liivingiidha ka dibatanii ofirrumatti dhiisanii ofirraa deemaniin akka koondishinarii kaanii ofirraan dhiqan jechuudha. Liiving koondishinarii san babbareedaa isaa laaltanii fayyadamuu qabdanii yoo akkasitti wayita rifeensa keessan dhiqattanii shaampoodhaan koondishinariidhaan geessanii liiving koondishinarii irra dibattanii ka dhiiftan ta'e liiving koondishinariin sun rifeensa keessan hin laaffisa moisturaayizii isaa kan eeggate akkasitti turu godha. Akka inni isin jalaa hin goggogne akka hin caccabnellee taasisa hedduu tokko babbareedaadha. Liiving koondishinarii illee fayyadamaa isiniin jedha. Liiving koondishinarii bareedaa tokko dhiyoo tana daa'ima kiyyaa fi fayyadamaa jiru. Suuraan isaa kinoo kana fakkaata. Itti fayyadamaa bareedaadha. Haga jalqabe garuu dhiyooma jalqabe duraan kantuu fayyadamaa fi kantuulleen bareedaadha. Haa ta'u kana dhengadda arge qibaatii kanaallee yoo argattan hedduu tokko babbareedaadha. Akkasuma rifeensa keessan goguu dhiisuudha. Akka inni hin gogne eeguudha. Amma qibaatiitti gootanii massaajii gootanii akka hundeedha jalaa jabaatutti wayita dhiqachuudhaaf taatan hunda isaatiyyuu abukaadoo ta'ee
muuzii tahee dhadhaa ta'ee wanta akkasii san rifeensa keessan dibattanii jalaa moisturaayizii godhuu qabdanii. Ammas hinnaalleen hedduu tokko bareedaadha. Hinnaan yotti deddeebisan xiqqoo tokko rifeensa mallattoo goggogsuu qaba. Garuu rifeensa hin jajjabeessaa hundeedha akka inni jabaatee fayyummaa isaa eeggatee forfor irraallee bilisa ta'ee gadi bahu godha. Forforiifillee dawaadha. Hinnaani rifeensallee guddisuudhaafillee hundeedha jajjabaatee akka inni humna godhatee biqilullee godha jechuudha. Hinnaan hedduu tokko bareedaadha. Isas itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanta kana gootaniiti jalumaa suutaan yaaluudha. Kana fakkaatan inshallah xiqqoo tokko akkasiin fayyadu abdii qabaa. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniif illee share godhaadhaan irraa fayyadamanii gaafii yoo qabaattan karaa jalaatiin naaf ka'a. Akkasuma yaada keessanillee karaa jalaatiin naaf ka'a inshallah dubbisee isiniif deebisa. Kana fakkaataa irraa faga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hedduu tokko sin jaalladha. Naaf jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.